Iddoo barbaanne haa jiraannu, bakkee barbaanne haa jiraannu, bakkee barbaanne sana keessatti, iddoo jirru sana keessatti, bakka jirru sana keessatti akkamiin hojjennaa yookaan immoo maal hojjennee guddannee akkuma namoota kaanii iddoo guddaa keenya jennu waliin ilaalla. Kanaaf hundi jaalatamtootaa fi kabajamtoota warroonni maamila Shanan Gadaa Tuubii taatan hundi keessan immoo waan hedduu akka irraa argattan abdii guddaan qaba. Yoo waliin baranne, yoo wal gargaarre maaliif beekumsa keenya walii qoodanne waan guddaa uumuu dandeenya. Oromiyaa ijaaruun ni danda'ama. Kanaaf har'a immoo mata duree addaa baay'ee yookaan nuuf ni ta'a jennu waliin ilaalla. Innis mata dureen keenya guyyaa har'aa kan waliin ilaallu karoora. Maali karoora? Dhala namaatiif karoorri yookaan immoo karoorri bakka ati yaaddee fi waan hojjettu kan si beeksisu maal jedhama? Karoora jedhama jechaadha. Karoora jechuun namni tokko waggaa keessattis haa ta'u, ji'a tokko keessattis haa ta'u, torbee tokko keessattis haa ta'u hojjetee kan firii gaarii ittiin argamsiisu yookaan immoo yoo karoora baafatee jechaadha. Namni tokko karoora qaba kan jennu wanta sana keessatti fakkeenyaaf ji'a kana keessatti namni baratu tokko maal hojjechuu qaba, maalan dubbisuu qaba, maalan jedhee karoora yoo barreesse yookaan immoo karoora yoo qabaate ji'a xumura yookaan immoo dhuma isaarratti maal godha? Firii gaarii argamsiisaa jechaadha. Hundi keenya karoora yoo qabaanne namni dhalatee addunyaa kanarratti jechuudha namni karooraan socho'u yeroo hundaa wanti inni hojjetu sun bu'a qabeessa, wanti inni hojjetu sun firii qabeessa jechaadha. Kanaaf dhala namaatiif maaliif karoorri dhala namaatiif jireenya namaatiif barbaachisaadha. Keessumaayyuu yeroo ammaa kana keessatti jechaadha. Maaliif namni karooraan hojjetu firii qabeessa argata. Akkuma beekamu namoonni baay'een ni hojjetu, galii guddaa ni qabaatu. Namoonni baay'een ni baratu, qabxii guddaa ni qabaatu. Namoonni baay'een ni hojjetu, qotee bulaas ta'ee karooraan yoo hojjete fakkeenyaaf qotee bulaas haa ta'u, barataas haa ta'u, barsiisaa haa ta'u, hojjetaa bulaas haa ta'u namni karoora qabu yeroo hundaa hojii isaa keessatti wanta gaarii ni argata. Wanta argate sanas immoo galmaan ni ga'a. Tokkoffaa karoora wanta hojjettu sana keessatti fakkeenyaaf karoora akka barbaadde yookaan immoo fakkeenyaaf kan ji'a baasuu dandeessa, kan torbanii baay'isuu dandeessa, baasuu dandeessa, kan ji'a sadii, kan waggaallee baasuu dandeessa, kan waggaa sadiis baasuu ni danda'ama. Inni kun maaliin namoonni baay'een karooraan maalan karooratti fayyadama? Maalinni bu'aa maallaa qaba? Jennee ilaaluun nurra hin jiraatu jechaadha. Bu'aa guddaa ni qaba. Maaliif? Tokkoffaa wanta hojjettu ji'a kana keessatti kanan hojjedha jettee yoo karoora baafatte wanta baafatteef sammuun kee wanta beekuuf wanta sana milkeessuudhaaf ni hojjetta. Waggaa soo ta'e. Maaliif? Qotee bulaan tokko gaafa waggaa kana keessa
kana nan qota lafa akkasii kanan facaasa lafa akkasii karoora baafata lafa sanaa kan madaalu karoora ni baafata waggaa kana keessatti immoo galii amma kana argachuun qaba maal inni kun karoora jechaadha karoora baafatee jira namni sun yoo baafachuu baate lafa sana yookaan lafa sana irratti wanta facaasu karoora hoon baafanne ta'e madaabara amma fuudhu xaa'oo amma fuudhee akkatti na yoo karoora baafanne dhuma waggaa sana irratti maal ta'a galiin isaa xiqqoodha jechaadha maaliif karoora baafanne waan ta'eef nunu dhala namaa taane karoora yoo fayyadamne bu'a qabeessa faayidaa karoora baafachuu irratti yookaan immoo nama baratis haa ta'u nama biizinesa hojjetus haa ta'u namni kamiyyuu karoorri maaliif isaaf daandii milkaa'ina isaati jechaadha kanaaf faayidaa karoorri nuu kennu immoo tokkoon isaanii waliin ni ilaalla faayidaa karoorri qabu jechaadha maaliif namni tokko karoora yoo fayyadame karoora isaatti yoo fayyadame yookaan faayidaa inni nuu kennu tokkoon isaanii ni ilaalla jechaadha inni tokkoffaa kallattii nutti agarsiisa namni karoora qabu tokko namni karoora baafate tokko maal ta'a kallattii nutti agarsiisa jechaadha daandii milkaa'ina keenyaati tokkoffaa karoora wanta baafanneef maaliif ji'a kana keessa kan argachuun qaba biizinesa hojjedhee kan argachuun qaba hojii dhuunfaa hojjedhee kan hojjechuun qaba qotee bulaa ta'e waggaatti kana oon qaba ta'e murteeffateera waan ta'eef karoora baafateera waan ta'eef isa argachuudhaaf maal ta'a yeroo hundaa halkanii guyyaa maal godha ni tattaafata jechaadha isa argachuudhaaf yeroo hundaa mootiveetii ta'eet ni hojjeta maaliif sammuu isaa keessatti waan seevii godhee ni jira waan ta'eef kanaaf immoo ji'a kana keessa waggaa kana keessa torbee kana keessa jedhee maal kallattii itti agarsiisa karaa deemsa isaa maaliif yoo inni irraa dale nu kana keessatti karoora baafattee jirta yoo murkaneessite kanaaf asirra deemuu qabda jedhee maal godhare karoorri isaa sun ni ajaja jecha daandii yookaan immoo kallattii itti agarsiisa inni lammaffaa irratti immoo abdii nutti hora karoora gaafa baafatte waaw karoora kana baafadheera tokkoffaa maaliin abdii nutti hora kana waan jennu abdii ni horatta hojii kee irratti maal taata yeroo hundaa maaliin mootiveetii taatee ni hojjetta hojii kam kan biizinesa hojjedhu wanta barbaadu hojjedhu karooraan hojjette maaliin abdii sitti horaa jechaadha kaka'umsa inni sadaffaan kaka'umsa maaliif ammas immoo maal goona kaka'umsa gaarii nutti hora inni kunis sadaffaa irratti maaliif karoora yoo baafatte kaka'umsi kee yeroo hundaa kaka'umsi kee namoonni baay'ee maal argate namni sun yeroo hundaa gammadaa yeroo hundaa ni boona yeroo hundaa galii guddaa ni qaba yeroo hundaa ni argata jennee maal goona namoota ni gaafanna yookaan immoo namoonni sun maaliif wanta karooraan hojjetuuf waggaa kana keessa kana hojjedheen argadha waan ta'eedha waggaa kana keessa wanta hojjetu wanta beeku waggaa kana keessa immoo hojjetee kanan argadha waan jedhee beeku maal godha abdii yookaan immoo kaka'umsa nutti hora waan ta'eef karoorri barbaachisaadha jecha inni arfaffaan immoo rakkoo keetii ol si taasisa karoora baafatteetta waan ta'eef rakkoo sitti mul'atu yeroo hundaa injifachuudha kan sitti mul'atu yeroo hundaa hojjettee jijjiirama gaarii fiduu hojjettee wanta gaarii uumuu yeroo hundaa kan sitti mul'atu malee kan sitti mul'atu maalidha rakkoo ol si taasisa rakkoo inni irraanfatta jechaadha yeroo hundaa rakkoon sammuu keessa hin jiru maaliif karoora baafatteetta waan ta'eef ejjennoon kee gara fuulduraa waan ta'eef karoorri kee gara fuulduraa waan ta'eef maal jedha rakkoo si harkaa balleessa rakkoon yoomumaa gonkumaa iyyummaan sitti hin dhufu maal sitti argisiisa rakkoo ol si taasisa jechaadha maaliif karooraan fayyadamaa jirta waan ta'eef sammuun kee maaliin waggaa kana keessa wanta argattu waan ta'e beektu waggaa kana keessa murteessee bakka kana hojjedheen kana argadha waan ta'e jettuuf waggaa kana iddoo kana biyyoota garaagaraa daawwachuu hin danda'a jettee wanta murteessiteef karoora keetti wanta fayyadamteef rakkoolee ol si hin danda'e yookaan immoo rakkoo ol si godha jechaadha. Inni shanaffaan immoo dandeettii kee akka addaatti akka itti fayyadamtu si taasisa. Kana jechuun maal inni dandeettii kee akka addaatti fayyadamta jechuun wanta yookaan immoo hojii kee sana murteessuuf hojii kee sana galmaan ga'uudhaaf hojii kee sana
yookaan immoo qote bulaa taate maaliif mala aadaa uumuu barbaadda? Karoora kee galmaan ga'uudhaaf wantoota adda addaa wanta haaraa uumtee hojjettee yoo bara yookaan barana argatte bara immoo sirriitti karoora garaagaraa fayyadamtee maal ta'uu barbaadda? Teeknooloojiitti fayyadamtee karaa haaraa uumtee maal taata? Wanta sana dandeettii kee maal goota? Babal'isaanii deemta jechaadha. Isa barreen gaddaan yoo karoora qabaatte maal goota? Dandeettii cimaa si uumsisaa barachuudhaaf, karoora kee galmaan ga'uudhaaf, tattaafachuudhaaf barataa yoo ta'e yeroo hundaa ni dubbisa. Yeroo hundaa kitaabolee garaagaraa ni dubbisa. Maaliif? Qabxii gaarii galmeessisuudhaaf. Namni biizinasa hojjetus immoo yeroo hundaa namoota biizinasa hojjetan deemee gaafachuudhaan yookaan immoo namoonni leenjistoota idil addunyaa ta'anii mootiveeshinaal namoonni qopheessan maaliin isaan dhageeffachuudhaan akkamitti mootiveetii ta'ee akkamitti akka hojjetu beekumsa garaagaraa maal ta'a? Beekumsa garaagaraallee ni cimsanna jechaadha. Beekumsa garaagaraallee ni arganna jechaadha. Ammas inni jaaffaan kalaqa addaatis kakaasa. Karoora yoo qabaatte kalaquu jechaadha. Ammoo akka irra deebi'ee dubbadde wanta haaraa uumtee wanta sanarratti maal gootaree galii guguddaa argachuudhaaf maaltu si barbaachisa? Kalaqa inni kalaqxa. Karaa haaraa kana namoonni akkasitti hojjetan atis immoo yoo kana ta'uu baate maal goota? Kalaqa haaraa uumtee karaa sanaan maal gootaree jijjiirama gaarii fiduuf atis immoo maal goota? Bakka kalaqa haaraa uumtee ati maaliin ni jijjiiramuudhaaf. Kalaqa haaraa yeroo hundaa uumuu maal goota? Si kakaasa. Fakkeenyaaf bara kutaa gadaanaatti yoo akkatti hojjettee qabxii fiddee isa ittaanutti immoo maal gootaree karaalee ati ittiin qo'attu sana maal goota? Garagalchitee kalaqa uumuudhaaf yeroo hundaa maal goota? Sooshaal miidiyaa garaagaraa fayyadamuudhaan guugiloota garaagaraa irra geessi dubbisuudhaan maal goota? Kalaqa sana si barsiisa. Googiliin ni seentaa. Googiliirraan immoo beeka wantoota garaagaraa ni baratta jechaadha. Maaliif si kakaasaree karoora yoo qabaatte kaka'umsa garaagaraatti fayyadamuudha. Inni biraan immoo inni torbaffaan maalinni nama boruuf namoota hedduudhaaf jijjiirama taatee argamtu si taasisa. Kana siniin jechuun koo yookaan immoo fakkeenyaaf ati har'a karooraan fayyadamtee wanta gaarii uumtee jijjiirama gaarii yoo fiddee borummoo ati immoo maal taata? Namootaaf fakkeenya ni taata jechaadha. Namootaaf jijjiirama gaarii ni fiddee jechaadha. Kana siniin jechuun koo ati har'a jijjiiramtee wanta gaarii hojjettee karooraan hojjette si booda namoota hedduu jira. Borummoo ati namoota karaa jijjiirama kee gaafa namoota sanatti himte karooraan fayyadamtee gaafa ati wanta gaarii uumtee borummoo maal taata? Namoota biroof illee daandii milkaa'inaa taata. Namoota biroo ni barsiifta. Kanaaf karoorri kallattii hedduudhaan yoo hiikne karooraan namni fayyadamu tokko wanta hedduu barsiisuun ni danda'ama. Kanaaf immoo guyyaa har'aasin immoo isaan kana keessaa waan hedduu akka irratti baratan abdii guddaan qaba. Kanaaf yeroo hundaa Shanan Gadaa Tuubiin barnoota garaagaraa kan irratti fudhannee wal gargaaru. Kan ittiin barannu waa'ee karooraa, waa'ee jijjiiramaa, waa'ee ilaalchaa waan barbaade asirratti. Kanaaf warroonni Shanan Gadaa Tuubii taatan waliin ta'uudhaan wanta barbaanne hojjechuun ni danda'ama. Yoo maal taane tokkoomuudhaan, wal barsiisuudhaan, wal dhaga'uudhaan irra caalaan yeroo keenya kan gubnu wantoota garaagaraatti. Fakkeenyaaf wantoota nuuf hin fayyadne dhala namaa taane yeroo hundaa kan si fayyadutti fayyadame. Maaliif namoonni kan nuuf fayyadnetti fayyadamne irra caalaan keenya kan maaliif otoo danda'ame kan nu fayyadu qobatti fayyadamne wanta gaarii uumuun ni danda'ama dhala namaa wanta taaneef. Kanaaf yeroo hundaa kan si fayyadutti fayyadamuun kee siif jijjiirama gaarii ta'uu danda'a. Kanaaf warroonni guyyaa har'aa subscribe gochuudhaan Shanan Gadaa Tuubii wajjin dhaabbanne ilaalcha keenya jijjiirree mul'ata keenya kan galmatti hin geenyu eenyudha? Filannoon Shanan Gadaa Tuubii haa ta'u. Kanaaf warroonni Shanan Gadaa Tuubiidhaaf haaraa taatan subscribe gootanii iddoo mallattoo bilbilaa qabdu sana cuqqaasuudhaan
oolii godhachuun dagatina. Yeroo hundaa yoo viidiyoo hojjennu battalumatti akkas hin qaqqabu yoo barbaadan. Yoo barbaadan immoo koomentii jalatti barreessitanii wanta isiniif hojjetamuu barbaadus yoo barbaadan koomentii jalatti barreessaa. Hundi keessan yaada keessan fudhachuudhaaf qophiidha. Bakka jirtanitti nagaan fi jaalalli kabajni tokkummaan isiniif haa baay'atu jechuu jaalanna. Galatooma.